Al-Sisi Itoophiyaan abadan Asabiin fudhattu jechuun waraanaan galaana diimaa eeguuf dhaadatan. Abdul Fattah Al-Sisi kana kan dubbatan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii marii guyyaa shaniitiif ganama har'aa Ijipti galuu hordofee marii isa waliin taasiseen ture. Yeroo ammaa Itoophiyaa waliin waraana keessa galuudhaaf qophaa'aa kan jiran Isaayyaas Afeworqii dhimmoota lama gurguddaadhaaf har'a Ijipti deemee Al-Sisi waliin marii gaggeesseera. Imalli Isaayyaas Afeworqii kunis afeerraa pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah Al-Sisi taasise hordofee ta'uu ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabra Masqal himaniiru. Ganama battala Isaayyaas Afeworqii Asmaraa gadhiisanii deemanitti ministeerri kun akka barreessanitti pirezidaantonni lamaan kun akkaataa hariiroo waloo itti cimsatan irratti marii taasisuun yaaddoowwan waloo naannawaa fi idil addunyaa ilaalchisee yaada isaanii wal jijjiiruu jedhanii turan. Jilli Eertiraa gara Ijipti deeman ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalii akka dabalatee simame. Pirezidaanti Isaayyaasii fi jilli isaaniitis sadaasa 1 2025 eebba muuziyeemii guddaa Ijipti haarawaa irratti ni argamu jedhamee eegamam. Duruma Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf Eertiraa akka uumte kan himamu Ijipti erga ammajjii 2024 as duula cimaa Itoophiyaa dura dhaabbachuu jedhu yookaan Itoophiyaa mormuu jedhu Isaayyaas waliin gaggeessuu irratti argamti. Akkuma beekamu ammajjii 2024 pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii ministeera dhimma alaa Ijipti Saamii Shukurii Asmaraatti simachuun dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii irratti dabrees dhimmoota naannichaa irratti mari'atan.